So welcome. This one is business management as well as business administration plus marketing management exit exam question, which can be prepared for students of such departments so as to enable them to prepare for 2017 exit exam. So jirtu harka fuune barattoonni business management, business administration fi marketing management taatan carraa guddaa tokko isin qabeen dhufeen jira. Qormaata bara 2015, 2016, 2014 exit exam irraa bahan gaafilee keessa select ta'an amma booda almost exit exam dhiyaachaa jira waan ta'eef gaafilee sanniin isin gargaaruu danda'an waan tokko isin qabadheen dhufeen jira. Kanaaf gaafilee kanneen waliin ilaallu ta'a. Chaanaalii keenya haaraa taanaan ammas chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatinaa. Maaliif chaanaalii kana subscribe gochuun ufuma fayyadu waan ta'eef chaanaalii keenya guddisaa wal gargaaraa deemne malee akkattiin ta'u. Maaliif namoonni viidiyoo keenya ilaalan keessaa percentage 57 warroota viidiyoo keenya YouTube keenya subscribe warroota hin goone. Maaliif gaafa nuti viidiyoo isin qopheessinu dhamaatii hedduu keessa dabarreeti malee akkasumaan miti. Kanaaf isin immoo nu jajjabeessuu qabdu. Kanaaf chaanaalii keenya subscribe gochuun gaafilee keenya dhandhama jenna. Kallattiimaan gara gaafitti seenna. So question number 1 says that which one of the following is not true about the project cycles. Kanaaf gaafiin kun kallattiimaan project management ilaallata jechuudha. A. Its description are not specific by its nature. B. It serves to define the beginning and the end of the project. C. The cost and the staff level are high at starting level of the project. D. It starts with the identification of an idea for the project. Kanaaf gaafiin kun kallattiimaan koorsii project management jedhu irraa dhufe waan ta'eef sirriitti ilaaluu dhaan deebisuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf A gaafa dhaallu its description are not specific by its nature jedha. But it serves to define the beginning and the end of the project. Yes, definitely sirriidha kuni. C ilaallu the cost and the staff level are high at starting level of the project. Yes, kunis ni adeemsisa. It is start with identification of an idea for the project. Kun immoo isuma step jalqabaati waan ta'eef kanaaf deebiin A ta'a jechuudha. Aan sirrii miti malee kanneen hafan sirriidha jechuudha. Question number 2. Among the beneficiaries of entrepreneurial wells, which one provide input for the business entity? A. Society. B. Supplies. C. Government. D. Employees. Kanaaf gaafiin kun immoo kallattiimaan entrepreneurship irraa dhufe jechuudha. Among the beneficiary of entrepreneurial wells, which one provide input for the business. Kanaaf inputs, process and outputs kan jedhu ni beektu. Kanaaf gabaabumatti inputs provide gochuu kan danda'an warroota supplieryidhaaf baan sirriidha jechuudha. Gaafii kanaaf deebiin isaa baata jechuudha. Question number 3. Regardless of the difference in size, goals, mission, and the strategy, we can find that all the organization exercising management function. And this reveals of blank of the management. Kun immoo introduction to management irra dhufe jechuudha kallattiimaan. Maal jedha? Regardless of the difference in size, goal, mission, and the strategy, we can find that all organization exercise management function. Management function shananii san apply ni godhu jechuudha. Saayiziin isaa guddaa ta'e xiqqaa, gooliin isaa waan fedhaa ta'u, mishinii fi istiraatiijiin isaa waan fedhaa ta'u, management five function of management apply godhu. Kuni maal agarsiisa? Gabaabumatti kuni maal agarsiisa? Kanaaf kallattiimaan property of management kan jedhu introduction to management keessatti baratnee waan ta'eef isa sanarraa waa fudhanna jechuudha. Tokkoffaa A significance of management jedha, B function of management jedha, C universality of management, D contribution of management jedha. Kanaaf
Saba all organization exercising management function jedhuuf deebiin isaa universality of management taatu. C. Question number 4. Which one of the following is not basic information required to solve transportation problem? Kun immoo OR operational research irra gaafii dhufeera jechuudha. A. Management of ticket. B. Supplier capacity. C. Destination demand. D. Unit transportation cost. Kanaaf sirriitti ilaaluu gaafata. Among the following one is not the basic information required to solve transportation problem. Kanaaf operational research chapter 3 irratti transportation assignment problem kan jedhu laaltamii jedhee yaada. Kanaaf gaafii kana gaafa laaltan component yookaan basic information keessaa kamii jedhatu dhufa management of ticket kun hin ta'u, supplier capacity yes, destination demand yes, unit transportation cost sirrii. Kanaaf haafaa jechuudha deemsa. Question number 5. If someone strongly believes that the best decision is which benefit the greatest number of concerned people, which ethical theory is considered? A. Cultural relativism theory. B. Utilitarianism theory. C. Social relativism theory. D. Deontological theory. This one is directly associated with OB or organizational behavior. Organizational behavior ilaallata jechuudha kun gaafii kun immoo. Kanaaf if someone strongly believes that the best decision is which benefit the greatest number of concerned people, which ethical theory is considered there. Kanaaf B ta'a kun immoo B or utilitarianism theory ta'a jechuudha. Kanaaf akka eegni yeroo psychology irratti illee barataniirtu jedhee yaada. Akkasumas organizational behavior or OB irras waan laaltanii jechuudha. Question number 6. Mr. Chala is a senior manager in Dell International Company and he gives some average mark for all employees regardless of their performance. They either committed by HRM yookaan immoo OB dha jechuudha. Koorsii lamaanuu ilaallachuu danda'a. Performance appraisal kan jedhu HRM irraa yoo dubbistan waan akkana argachuu dandeessu. Yookaan organizational behavior, group behavior, individual behavior kan jedhu, foundation of individual group behavior kan jedhu yoo ilaaltan kanas deebisuu dandeessu jechuudha. A. Halo effects error. B. Leniency error. C. Contrast error. D. Central tendency error. Kanaaf maal godhe namichi kuni the same average mark kennee jechuudha hunda isaaniitu. Kanaafuu kun kallattumaan central tendency error ta'a jechuudha. Kanaaf isaan kanneen sirriitti adda baasuuf HRM chapter 6 yookaan immoo OB chapter 2 and chapter 3 ilaaluu dandeessu. Question number 7. An optimal solution of linear programming problem of maximization with objective is reached by simplex approach when A. All values of the variable in C0 are 0 or negative. B. The resources are not fully utilized. C. All values of variable in C0 are positive or negative. D. All values of the variable in Z row are 0. Inni kunis OR kan operational research chapter 2 ilaallata jechuudha. Optimization solution of linear programming jechuudha. Kanaaf among this alternative the answer must be A because all value of the variable in C0 are 0 or negative. In that time the optimal solution of linear problem of optimization in simplex approach can be obtained. Answer read it. Question number 8. Why do you think that business organizations are concerned about business ethics? Yeah. Kun immoo almost course business ethics karaa adda addaatiin argachuu dandeessu actually partnership irraas argachuu dandeessu waan akkana or business ethics jettanis waan fudhattanii hunda hammataadha jechuudha. So why do you think the business organizations are concerned about business ethics? A. To minimize revenue generation, kun hin ta'u. B. To maximize cost to be incurred, kunis hin ta'u. C. To pursue external trade, kunis hin ta'u. D. To care of environmental issue, definitely D ta'a. Among the different products development cycle, at which stage the customer reacts on the physical product? Inni kuni marketing jechuudha. Traffic marketing jedha dhufeera. A. Product development. B. Idea development. C.
commercialization, the market testing. Among the different products development cycle, at which stage the customers react to the physical product. Product kallattii manfawal kun argan eessatteedha commercialidha. Commercialization irratti. No. Market testing irratti. Maaliif kallattii man product erga oomishni booda gara magaalaatti gaafa finnu customer wajjin direct wal argachuu. Question number 10. Which one of the following is not among the drawback of informal communication? Kunis drawback to management ida. A. Expand false rumors among members. B. Weaken formal communication. C. Means of releasing negative energy. D. May result in conflict of management and the workers. Which of the following is not among the drawback of informal communication? Kana advantage isa kan tekame. Kana the means of releasing negative energy kan jedhu sirriidha jechuudha. Caan sirriidha. Maaliif informal grouping kun yeroo baay'ee kan uumamu interested groupidhaan waan ta'eef negative energy organization sana keessa jiru sana release gochuudhaaf isaan fayyada jechuudha. Kanaaf informal grouping kan communicationin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Question number 11. Among the statistical data collection process, the stage at which the stage is a stage which involves complex and sophisticated mathematical technique in the static seed. Static seed. Static seed. Statics 1, the statics 2. Check gochuun isin irraa akka jiru isin akeekaa jira. A. Data organization, B. Data presentation, C. Data analysis, D. Data collection jedha. Data collection process, the stage at which complex and sophisticated mathematical technique kan jiru analysis irratti jechuudha. C. Analysis ta'a. Kanaafuu kun lammaffaan which of the following is not true about modern quality management? Inni kunis quality management yookaan immoo management thoughts irratti ilaaltanii jirtu. A. Quality improvement is continuous process. B. Quality can be maximized only by top management components. C. Quality is now an integral part of strategic management planning. D. Quality has become a competitive group kan jedha. Kan sobatee kamidha gaafiin not true means false. Which of the following is not true about modern quality management? B'n sirriidha jechuudha. Maaliif sobatee quality can be maximized only by top management components kan jedhu top management qofa osoo hin taane hunda isaaniitu ni ilaallata jechuudha. Kanaaf answer is B ta'a jechuudha. Question number 13. The management information system is important for manufacturing companies through MIS. Gaafiin kun management information system irra dhufe. A. Disposal of software system. B. Discarding the role management. C. Advancing the overall system. D. Facilitating traditional filling system. Management information system in manufacturing company keessatti akkamitti fayyadaadha? Deebiin isaa C. Advancing overall system kan jedhu sirrii ta'a. Kanaafuu kudha afuraffaa ilaallu. All of the feature of comprehensive mission statement of an organization except kun immoo strategic management irratti waan laaltanidha. Strategic management chapter 2 refer gochuu dandeessu mission statement of an organization kan jedhu. A. Should not be ambiguous. B. Realistic and achievable. C. Should be static. D. Should have societal linkage. So all of the feature of comprehensive mission statements except kan hin taane kamidha. Kanaaf B yoo laaltan static jedha. Static ta'uu qabu. Dynamic ta'uu qaba malee kanaaf Gaaffii kudha shanaffaa which of the following nature of organizational resource couldn't contribute to this competitive advantage? Kunis achuma strategic management irratti. Which one of the following is nature of organizational resource couldn't contribute for its competitive advantage? A. Substitutable. B. Rare. C. Illimitable. D. Valuable. Kanaaf competitive advantage contribute kan hin goone substitutable ta'uu isaati. A. Unsubstitutable yoo ta'edha malee substitutable ta'e taanaan competitive advantage irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Kanaaf A dha deebiin isaa. Gaaffii kudha jaffaa which one of the following is not among the base of segmentation jedha. Kun principle of marketing jedha. Principle of marketing theory isaa isin hojjedheetiin jedha waan ta'eef gara duubaa deemtanii chapter 4 ilaaluu dandeessu. Which one of the following is not among the base to segment consumer market jedha. A. Location. B. Regulation. C. Behavior. So kanneen keessaa base of segmentation kan hin taane definitely B dha jechuudha. Regulation hin ta'u. So gaaffii kudha torbaffaa which one of the following
is not among the reason of developing research proposal. Inni kun immoo business research kan jedhu jechuudha. So business research irra gaaffii dhufeedha. Kanaaf not reason for developing the proposal jedha. A guidance, B task contracts, C experimental, D means of communication jedha. Sababa proposal kan qopheessinuuf kan hin taane isa kamidha. Kanaaf experimental kan jedhu kuni hin ta'u sababa miti kuni. Inni kuni sababa miti. Inni kun method of research dha malee reason of developing research proposal ta'uu hin danda'u. Kanaaf deebiin caala. Gaaffii 18ffaa an essential research process which checks the validity and the importance of any research work is inni kunis research business research irra dhufe. A research design, B research rationalist, C sampling technique, D research proposal. Kanaaf maal jechuu isaati essential research process which judge the validity and the importance of any research work. Researchichi suni maaliif hojjechuun akka barbaachisu yookaan hojjechuu maaliif akka fayyadu kan ibsu sekshinii kamidha? Rationaleedha, baadha. Inni kun baadha. Waa ta'uu qabu. So 19ffaa among the random sampling technique which one allows each item in the population to have equal chance of being included in the sample. Kanaaf statistics 2 chapter 1 is sampling and sampling design kan jedhu video isaa isin hojjedheera jira. Kan ta'e gara duubatti deemaa ta'u ilaala. Inni kun immoo gaaffii statistics irraa dhufeedha jechuudha. A stratified sampling, B cluster sampling, C systematic sampling, D simple random sampling. Among the random sampling technique which one allows each item in the population have equal chance of being included in a sample. Simple random sampling. D simple random sampling ta'a jechuudha kun. Kanaaf start 1 chapter 1 gara duubatti deemaa ta'u ilaala. Viidiyoon hojjetameera waan ta'eef. Gaaffii 20ffaa among the different staffing functional process which one can consider as the first stage jedha HRM. Gaaffii HRM jedha kun immoo human resource management. Maal jedha among the different staffing functional process which one can be considered as the first stage. Kanaaf staffing keessatti function yookaan hojiin jalqaba hojjetamuu qabu maal jedha? Procurement function, rotation, selection function, human resource planning or HRB kan jennu. This is the concept of chapter 3 kanaaf ta'a jechuudha. Yaa jalqaba plaanii baafna. Hammam nama meeqatu nu barbaachisa? Akkamitti eessatti nu barbaachisa jedhu beekuun human resource planning jedhama chapter 3 deebi'aa ta'u ilaala. Kanas hojjedheen jira waan ta'eef. In which quantity demand forecasting technique organization forecast future demand by considering a relation among variables. Inni kun immoo exactly OR dhammas operational research question ida. NIF technique, the weighted average move, simple average move and linear regression. However, in which quantity demand forecasting technique organization forecast future demand considering the relation among variables. Yeah, inni kunis sorry statistics itti nu deebisa. So it is almost linear regression ita jechuudha chapter 6 video kanas isiniif hojjedha. Linear regression chapter 6 statistics to chapter 6 irratti hojjenna jechuudha. Maaliif variable fayyadamuudhaan dependent and independent variable fayyadamuudhaan demand forecasting kan goonu yoo ta'u that is linear regression ita jechuudha. Damii lammaffaa which one of the following is a primary step in dealing with linear programming problem? Inni kuni OR ita. Identifying constraints, model construction, decision variable identification, ascertaining the problem. Linear programming keessatti stepping jalqabaa akkuma beektan decision variable identify gochuudha. Identifying decision variable is the first step in linear programming or solution or solving linear programming. So OR chapter 2 check operational research. All of the following are features of sample selected from target population except that kun statics ilaalata jechuudha. Statics ilaalata to chapter 1. Statics to chapter 1. So representativeness, homogeneity, dependency, adequacy. All of the following are features of sample selected from the target population except that homogeneity sirriidha, representativity sirriidha, adequacy sirriidha, sita dependency ta'a. Organization concise on domestic and the global marketing situation are in the international marketing. Organizations concise on domestic and the global marketing situation are
encouraged to inflexible in the environment, challenged to compete in their industry, unable to cope up with dynamic environments, unfortunate in their business operation. Kanaaf deebiin isaa caala kun salphaa unable to cope up with dynamic environment. Maaliif organization tokko consciously domestic in the global marketing beeka jechuun cope up gochuudhaaf dynamic environment kan rakkatu jechuudha. Planck is one who tended to centralize authority and rely on legitimate reward and the coercive power to manage subordinate. This one is leadership question. Inni kun immoo gaafii leadership dha, course leadership irraa dhufe jechuudha. Kanaaf so type of power dha kan gaafate. A autocratic leader, B democratic leader, C participative leader, D consultative leader, D E laissez-faire leader jedha. Kanaaf power isa centralize kan ta'e fi relay on legitimate reward and coercive power kan ta'u taanaan kun autocratic leadership style ta'a jechuudha. Inni kun immoo leadership deemtanii check gochuu dandeessu. The answer must be A. Gaaffiin 26ffaa, the beginning point for any human resource planning process is the examination of the current human resource status by making a strategic plan, manpower inventory, product evaluation, analysis of customer demand. Yaw kun reefu siraallee HRP yookaan human resource planning chapter 3 ilaalaa. Kanaaf deebiin isaa baataa kun manpower inventory. Jalqaba humna nama qabnuu fi hin qabne adda erga adda baafnee booda gara qacarritti deemna sila ta'ee fi manpower inventory hojjechuu ta'a. Kanas HRM chapter 3 deebi'aatu ilaalaa. Hojjetameera viidiyoo gaafa dhabdan telegiraamaan na haasofsiisuu dandeessu. Koomenti irratti na gaafachuu dandeessu waan barbaaddan. Gaafii 27ffaa, which one of the following is true about MC Grigor theory of X and Y? Inni kunis organizational behavior OB ilaaluu dandeessu about theory X and the theory Y. A. The latter state that people are naturally lazy. Latter jechuun Y jechuu isaati. Termilee akkanaa kanatti akka hin shawwadamne. The latter gaafa jedhu amma maal jedha? Which of the following is true about MC Grigor theory of X and the Y jedha waan ta'eef X and the Y jedhee Y'n dhumarratti dhufa waan ta'eef the latter jenna Y ilaallata. Theory Y the people are naturally lazy jedha meeting jedhu kuni kan X jedha. B. Again the latter claim that the average human being dislike work akkas jedha lakkiin jedhu kunis. The former claim that external control and punishment are not the only means of management. The former is theory X, theory Y taamale kunin ta'u. B. All of the above jedha kunin ta'u E ta'a jechuudha. Soba hundi isaaniitu soba waan ta'eef dhugaan hin jiru nan ta'a jechuudha. So the answer must be E no. The answer must be E no ማለት ነው። Gaafii 28ffaa, Mr. X is a marketing manager of Timex Trading PLC. He is an expert in the field of marketing. Due to these facts, most workers in the marketing department admire his knowledge and follow or accept his way of leading. Which kind of power Mr. X has on its workers? This also leadership question kunis gaafii course leadership irra dhufe jechuudha. Leadership gaafii yoo ilaaltan marketing fakkaata malee leadership. Kanaaf maal jechuu barbaadeeti namichi Mr. X jedhamu manajara Timex Trading PLC dha. Namichi kun baay'ee expert waan ta'eef namoonni baay'een isaa follow godhu jechuudha. Namoonni baay'een isaa hojjettoonni baay'ee admire godhu. Kanaaf namichi kun power akkamii qabaa? A. Legitimate power. B. Legitimate power. Append management exit exam. Okay. Legitimate power. C. Expert power. D. Reward power. C. Referent power dha. Kanaaf namichi kun admire waan godhamuuf gabaabumatti expert power waan qabu beekuu qabdu. Here a power that arises due to personal charisma so that the follower would like to associate themselves with such leader. Inni kunis leadership question dha waan ta'eef maal jedha? The power that due to personal charisma. Inni kun akkasumatti namoonni tokko paawuriidhaaf kan uumaman akkasumatti ilaaltu kan itti gammadu kan jaalattu jiru. Isaanan akkasii sanaan paawurii maalii jennaanidha? Referent power, reward power, expert power, coercive power jedha. As answer must be referent power ta'a jechuudha. So these two questions are actually leadership
question, leadership question. So question number 31. In what order to managers typically perform the managerial function? Yeah, introduction to management. Function of management shanan sana ya tertiban di sini vektu edeti devi kan sunu kenne planning, organizing, leading and controlling ida artefi ya kana ni vektu ede ya. So domi to kofa when a company do not apply the objective of price skimming for their product. A, if limited supply exists. B, if the company is the only seller of the new or innovative product. C, if the customer does not price sensitive. D, if the company has strong competitor. Inni kun international marketing ida. International marketing ida company tokko price skimming apply kanin gone yomi yomja. If the limited supply or if limited supply exists, if the company is the only seller of the new or innovative product, if the customer does not price sensitive, if the company has strong competitor jala kuni gabaabatti deebinsa data company chisuni strong competitor kan ta'u taanaan waa'ee skimming price skimming irratti yeroo isaa dabarsuun irra jiru jechuudha. Gaafsa dhumi lammaffaa one of the following is a principle of Henry Fayol emphasize the need for teamwork. Yeah, Henry Fayol introduction to management irratti maal jedha? The 14th principle of Henry Fayol hanga ammaa seeratti fayyadamaa jirrudha waan ta'eef seera sana keessaa kudhaafran kan sana keessaa need for teamwork kan jedhu eenyudha? A, spirit corpus. B, stability of the tenure of the personnel. C, division of labor work. D, scalar chain. Spirit corpus afaan laatiin akka ta'e beektus daaf synergy waan ta'eef gabaabumatti teamwork waan jedhuuf deebiin isaa haata jechuudha. Soddom sadaffaa who is popularly known as the founder of modern management theory? Still introduction to management yookaan management thoughts yookaan management theory irratti laaltanii yookaan immoo OB irratti iyyuu hamma tokko laaltaniirtu contemporary theory sana keessatti jechuudha. Kanaaf the founder of modern management theory eenyu? Frederick Taylor, Newton Glick, Newman, or Henry Fayol? So which one? Answer must be what? Henry Fayol. Henry Fayol is what? The mother or the father of modern management theory jedhamuudhaan beekama waan ta'eef reefu isinitti himeen jira. Hanga ammaatti seerota 14 inni baase itti fayyadamaa jirra. Gaafsa 34ffaa which type of consumer buying behavior characterized when the consumers are highly involved in the purchase and perceive significant difference among brands, or when the product is expensive, risky, and purchased frequently? This one is principle of marketing actually. A, dissonance reducing buying behavior. B, habitual buying behavior. C, variety seeking buying behavior. D, complex buying behavior. Kanaaf customeroonni keenya yeroo baay'ee productii highly significant yookaan brand irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'e fi wantoota qaalii wantoota riskii qaban akkasumas productii yeroo tokko binnee yeroo dheeraatti fayyadamnu kan binnu taanaan complex buying behavior jennaan jechuudha. Daadha deebiin isaa. 35ffaa determining the number of people who are accountable to a single manager refers to introduction to management. A, chain of command. B, degree of centralization. C, span of control. D, degree of specialization. Determining the number of people who are accountable for a single manager refers to span of control. Definitely span of control. We have to talk about span of control. Like a narrow span of control, the wide span of control. So check to management. Go Devin Chat. So gaafis oddom jaffa which pricing method is adopted by a new entrant firm for the foreign market who may not have full knowledge of the market and the maturity or strengths of the competition jedha. This one is international marketing question jedha. Deebiin isaa akkuma argaa jirtan prop pricing jenna jechuudha. Maaliif waa'ee markeetii sana hin beeknu, foreign markeetii sana keessa seenuu barbaanne, kompitaatarri keenya eenyu akka ta'e hin beeknu, gaafa san pricing strategy nuti fayyadamnu prop pricing jedhama. Differentiation pricing, competitive pricing, managerial cost pricing isaan kunniin nuun fayyadan bakka kanatti jechuudha.
Sodom Torbafan, when in management pay attention to more important area and when the day-to-day routine problem are looked after by lower level management, it is known as management by objective, management by exception, participative management, and the critical path method. Kanas introduction to management keessanii beeknu maalifi managerii tokko yookaan especially top level manager waan hundaayyuu ofii isaaniitiin hin hojjetan wantoota more important ta'an irratti xiyyeeffatuutiin wantoota immoo more important hin taane lower level managementiidhaaf dabarsanii kennu adeemsa sanaan management by exception kan jennuun jechuudha. So question number 38. The method of payment is more favorable to the exporter in kunis international marketing jedha. Yeroo baay'ee different method of payment qabna achi keessaa kan exporteroodhaaf warroota exporter ta'aniif kan mijatu eenyu jedha. Bill of exchange, consignment, letters of credit, cash in advance jedha. Kanaaf answer must be cash in advance jechuudha. Cash in advance. Gaaffii 39ffaa Hawwi strengths as a manager lies in her ability to work with people. She is able to work with motivates and lead others easily. Hawwi is demonstrating which managerial skill. Hawwiin managerial skill qabdi. Managerial skill qabdu keessaa inni tokko namoota hunda wajjin hariiroo uumuu fi hojii sana bifa gaariitiin namoota motivate gochuun akka hojjetamu taasisuudha. Inni kun immoo managerial skill isa kam keessatti ramadamaadha. Kunis introduction to management irratti baratamtu A conceptual skill, B interpersonal skill, C technical skill, D political skill jedha. I'm sure that B interpersonal skill akka jettan abdiin qabu. So gaafin dhuma which one of the following is not regard to functional authority. Inni kunis introduction to management dha. A functional authority is the authority staff member have over line manager within the limit of their function. In the functional authority has the same effect as a line authority, but it doesn't have the right that is line authority to punish violation or deviation in order to ensure compliance. Functional authority is limited to those areas where staff member have some technical competency. Functional authority is signed with the principle of unity of command. Soba kan ta'e kamidha gaafini maaliif not true jechuun soba kan ta'e kamidha gaha soba ta'uu isaa sirriitti beekuun murteessaadha jechuudha. So this one is the end of part 1. So part 1 bifa kanaan xumurreerra partii lammaffaa qabannee haga walitti dhufnutti chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagattan jechuudha. Warri subscribing goone subscribe godhaa, viidiyoo keenya warri liking goone immoo like gochuutiin bahuu dandeessu. More contacts gaafii yoo qabaattan wantoota garaagaraa na barreessuu kan barbaadde yoo ta'e komentii dabalataatiin imeelii koo fayyadamuu dandeessu. Imeelii dabalataatiin immoo hawwinet tube kan jedhu subscribe gochuun achumaan wantoota garaagaraa achirras argattu. Especially entertain warroota godhan wantoota isin fayyadan mindsetii garaagaraa gorsaawwan garaagaraa achirra qabna. Isaanis hawwinet tubeetiinis argachuu dandeessu. Karaa biraatiin bilbila kana fayyadamuutiin telegiraama irratti na barreessuu dandeessu. Especially wanta barbaadan telegram maal na gaafachuu dandeessu isin kennuu dandachuun. Kanaaf bifa kanaanii waliin turre jechuudha. Guddaa galatoomaa jiraadha.